awwaaf jala kanarraas maallaqa wayii barbaadeetiifis miti isaan kan rabbi caalaa meeshaatti dhaqee qabsiisee haakima geessee kashafaa geessee jechuun tiyya adda meeshaa miti yoonni lubbuu tiyya naakin isaa naakin lubbuu keenaa keenyanii kennaa. Tiin namaa tamama kasi nuti mee akkatti miidhamee akkana godhanii jetteen gaa egaa namu bara oruu miidhaa rumuraa miidhaa gosaanya tokko namu hin danda'u. Dhugaanii dubbii kan kasan beeku miidhaa hin deegarraan fiigaa dhufee gadaa kan qabee fuudhee jechuudha. San silaati ana kami demi ana fokusan sambunan bunni amalera asu anu ma barka silati ya wuri ko na gori medu bide cuma na gafi la manu yo jerjera lete namne le na kanuro lan mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordesatati dhageeffattoota ta'an jaalatam jetana kasani fayyada jirra hinnu akkanya jirraga kanneen amantaa muslimaa amantaa kiristaanaa amantaa waaqeffataa hundi kasanu خرا أنت تسندين دعاء حالا نقودني والله حدوي تذكر نو كرتو مرة إنه دي أرانتنا قدانس الحمد لله بيجرا والله ربي كرني هاجو إسرائيل تذكر دعاء نقودني نقول أبتني والله تذكر نو كرتو مرة زينجا أما سي ورد والله هالك الليل أبتني تلا قدان ربي أباسولتني نماني هدو راه سنة تجرو مجن تكفان دبي الرا دولتي إذا هكذا اللي أبغى والله دواي قلت تجرا جت بستة والله هجوا دكا هند خسنو ورين كلا كومنتاتن دواي نقول جتن هجوا دكا نكرتو مرا خلاص بين ساتي كذا لا فيديو سني مرا ورابي دن ديني مانغودو راوتين جرا مانغودون كوندرو سني كاميرا مرين ada kita nuru gede dibuat dalam bentuk benar mana masalah kamera ini anda berada jenuh dibuat dalam bentuk benar serta juga sini biasa udah dumne alhamdulillah ga akasiti gadan bejra wallahi arantana tolallen asit tergama inuti mangudon akasmatu jin mana judune mana nugaltani wan takta karati hasanya jura wan kabataman jirata wan walabi denya tibatani kitanya jura wan ate abak manis solusin kanya hanu garatomu wallahi itu zaka isa gatum panna tarat abade mo namonni bayen ni jarang guja video dura mungkara ke sini merasan oke wae malah gadam basi TV wae tolam basirati wal marene jirra abok manillen tawai tradis isun tem mata je buja tani akmase tiga mangudna rantana wan wae marakatile hasutte jati san isan ini mana isinimu tidak sangka setina namoni bajun kasan alas wa malaka tolada siga betep isam gulamen خلاص أكوان أبوك مال طلع جنجو ذكرتي أكمل سجى بتاعها كتني أنا قاعدة جتني سنداو إني وانا أبتدي جيك أبا نفكاتي تناقش والله الحمد لله قدام لين خلاص بيجرا إذا نقولتهم هذا مي قد سلام داود Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harakafuni hordoftoota channel tu piane jalala ummata keenya ga akkuma tana dura gartee nu eegaa turtanitti ga hedduu tokko galatoomaan isin galatoomaa hedduu tokko yaadda'u turtanii hedduu tokko du'aa illee nu gootan ga jidduudhaan allee kun akkuma tana dura quba qabdanitti nu fi ga tolaa jidduutti waan deemaa jirullee quba qabda waan ta'eef innillee asitti argamaa kunoo askariin keenyallee poolisii yookaan askarii jedhama gaa'e makansa Akmal Jama inillee Abu Kamal Jama asin nu argamee jira agalatum ga isaan hundinuu gartee ga siddaachuu agalatum asin jaate obboleeyyan kiyya akkasumatti ga anillee ga hedduu tokkan gartee miidhamilleedha uggasanii fi alhamdulillahi agalatumu haakimallee nageessa jechiin akkasitti wallaasallee baay'ee takka naa godhee akka gartee obboleessa gartee waan itti na cinaa dhaabbate jechuudha akka silaa nama gahii taate yookaan sirraa goonaa waan ta'eef innillee asumaan hagalatumu jechuu barbaadeeti hordoftoota keenya gaa waan baay'eedha jechuu jechaa turtanii aanee jaalalaatiin eessa kutee gataan eessa kutee gartee
baay'een keessan jechuudha jechaa turtanii akkasii gaabbileen kiyya du'aayii gootanii akkuma gartee aaneen jaalalaa jeetti hedduu takka nu kadhattanii warreettan gartee leelillee gartee dhaabbatanii nu kadhattan kan salaata irratti illee nu kadhattan hedduu takka galatooma ulfaadhaan isin jaa bakka jirtanitti kanneen gartee amantii muslimaatii fi kiristaanaatii fi gartee akkasuma waaqeffataa taatanis guutuun keessanuu hedduu takkaan isin galatoomfadhaa hedduu takkaan isin jaaladha obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti isinillee gartee nageenya rabbii isinirra haa jiraatu mana keessanii fi gartee alaamanatti illee nageenyi isin jala haa deemuun isin jaati gaa akkasitti wanni gaa arraan tana gaasitti illee dhiyaannee akkuma isin tana dura quba qabdanitti mana dhaa keessaa illee baane alhamdulillaahi gara mana aanee jaallaati ma bakki jiru kuni haa galatoomu askariin keenya illee akkasitti nallee fuudheen waliin akkasitti as dhufnee gaa manguddoo hedduu wajjin arraan tanasitti waltajjii goonichuu barbaadeeti isaan illee irra hedduun isaanii fuula gartee kaameraa duratti mul'achuu hin dandeenye kan jaalannee jira waan ta'eef waan hedduu dubbannee akkuma tana dura gartee finnee jira gaa waa xiqqoo gartee uummata keenya hawaasa keenya beeksisuu qabnee asirratti isin dhiyaanne jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya gaa hedduu takka tana durallee gartee nu hordofaa turtan jechuu barbaade quba qabdan jechuu waan nuti deemaa ture isaanillee kun asuma bira jiranii egaa dubbii kana akkumalillee ni naaf ba'ataa jee manguddoo irraa jechuu hammilatee isaa fuudhatee jechuu barbaadeeti waa'ee hisaabaatiillee gartee waa'ee araara gartee nu deemaa jechuu barbaadeeti kanallee hammilatee akkumal sibiitti jee asin nu dhiyaatee jira gaanillee mana aanitti kun dhufee as jira jechuu barbaadeeti inni kun gartee haa barbaadu jazaa rabbi irraa malee ilma namarraa gartee alhamdulillah gubbaan kun gartee waan gartee gaa nurrallee barbaade takka hin qabu jechuu barbaadeeti akka tanuma rabbii jecha dhufe asin nu argame jechuu barbaade quuqama gartee oromummaa waan qabuuf mana aanee jaallatti nama gadi silaa taatee nuun dhufu asin nu argamuu isaatiif hedduu takka isa galatoonfanna gaa'ii meegaa waan jennuufu gaa isaanittiin dabarsaati nuufaan turaan isin jechuu barbaade kan hordoftoota keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya bakka jirtanitti nagaan isin haga'u awwaal jara kanarraas maallaqa wayii barbaadeetiif miti jizaan kan rabbii caalaa meeshaatti dhaqee qabsiisee haakima geessee kashafaa geessee jechuun tiyya adda meeshaa miti yoonni lubbuu tiyya naakin isaa naakin lubbuu kee naakin jeenii kennaaf ittiin immoo alhamdulillahi qaama seeraa tokko ta'a otuu uummata kanaatii baasee dhuma walitti kennee jechuu malee kalaas jarree addama kana ilaaluu malee hin jiru nuti immoo maallanii nannallee maallaqaa nama dhalee qabbiin fayyaanaa kennaa meeshaatti ishee qabsiisee isaa haakima geessuun tiyya nagoomii ijaaruudhaa qabbiin biratti jaalatamaadha qajeeluudhaan geesse haakima geesse deebi'ee immoo akkimarraa fuudhee ammas mana bira dhufuun tiyya maanni bakka jirtanittuu nageenya sinirratti dhaammanna amma immoo ittiin deebi'ee maallaqa sana nan deebisaafi ni kaffaltaa kan inni isaan jedhe isaanii miti kan inni kaffaltee manguddoon gatteessee waan inni mustaqifaatti baasee jedhe isarraa isa waan yoo nyaadhe isarraa tolarraa fudhee waan nyaadhee adda addunyaa biraa qiraadha. Amba bulchiitiyyaa badaatiyyaa balleessu hojjetaniitiyyaa balleessu. Wanni inni kaffalta jeefi waan inni baase gatteenyee ilaallee ansillee sin biran jira. Kaffaluufiinis ni jira. Jee malee isaan ni kaffaltee maal isa maallaqa isaa kaffaltee isa fuutee galtaa hoteelli kanan jedhu akkam qaamaa isaa ijoollee qofatu iyyee wanni waggaa kaatee dura waa tokko namaa kennite jette waggaa rafshaan tokko ka'ee bu'ee waatii naa kenniga kun sanaa miti kan kan hin gaafadhesi waan inni ittiin baases gayyaddu lamaan itti ilaalamee miizana godhamee egaa ati kana balleetteetti akkana baase ati kana baafte jedhamee dubbatamuu uumama jiru ni kaffalta kan hin jedhe baasee inni baasee miteeffaatti baasee ilaajaa bitate ni kaffaltaa jechuun tiyya isaanii miti manguddoon gatteessee ilaaltee karaa waaqa jalaalacha hin ilaaltii kajeeludha malee ani isaaf haasa'ee isa kanaaf haasa'ee kabiir hoddu lamaantiin rabbii jira jechuudha. Rabbii jira dhugaadha. Wallaa jira keenya badalleen miidhee isaa jira akkuma durarratti viidiyoo isaa irratti illee kan garsiisan jira takata irratti nuti tanaachuudha waa hunda kaasee
akkuma nu dura isaa geessee nuti gisee dheenu ittuma deebine maleedha. Akkasitti ammallee ergachiifamnillee akkuma itti deebinee wajjin geessinee jechuudha. Noo wanneen irra jirtiimu itti yaa'u jira. Takkanaati garuu qaamni isaa fayya qaba. Uummanni garaa haasadhaan jechuudha. Garaa haasa dhiitanii garaa haasa miidhamee garaan ammallee irraan dhaabbannee jechuudha yaasu jira. Wallahi egaa akkasumatti warreen du'aayii nu gootanillee hedduu tokko nu godhatamadha. Maaliif an dubbitan jira keenya silaa haa itti dhimmamee ammaan tana qabbiinsa gadaa haarattu waan guutuu tokko uumu silaa ana. Maaliif an duraan akkuma isiniin jee wallahi garaa haasa rabbiin nabii haa rabbiin naga. Khalaas waan deemaa jiru kun waan nurraa fakkaatatti miti. Waan hagayoom nuti waan kan handareena waan dhaloota keenya fayyada. Waan hordoftoonni kan jalleen faayidaa nurraa argatan. مرحبا خلاص ati bilbiltee sinaariniiti ati bilbiltee sinaariniiti tokkomatti tokkotti nagaa gaafachuu malee kalaas sanaas kalaas ta akkasiiti yoo rabbiin jedhe kalaas ani gurbaarratti ni bilbila fakkeenyaaf gurbaarratti ni bilbila kalaas natu dhaqee ofuma of gurbaatti bilbilee tanan kalaas yoo waan oduuwwan akkuma haasa'amaa godhate natu bilbilee wanni godha laakiin immoo ati muyyoo irratti bilbiltee wanni jedhaniiti kalaas bilbila isiin ganama yoo irratti bilbiltee waliin haasoftan walirra na hidhaati deebii waan isinii kennu gorsa waan isinii kennu jira tamaam ammalletti bilbila yaasaa wayitti jirraa kan gattaa jira boodeetti bilbila ayye garaa koo kanaafuu ne isaa kanatti namatti bilbiluuti kalaas maaliifuu ni jirraati gidduu rabbiitiin auzu billahi min shayxaani rajiim jedhiitti ati dalagaa kee dalagadhu rabbiin si haa gargaaru salaatii kee salaatii kalaas haasaa tokko si biraa hin bayni yaa obboleessa kiyyaa kan itti dhaabu kanatti xiqqii godhu ayyee والله ولينا جايين جدول أي وقت كنا كوري يدك تديه الكنغاري نكان نابل بقول ستي takkan anu jira hanya wallahi bakamal bakka hedurra dawlaniya jirani tura malabi mashakala ci oromo unti gije rakon ta karabte isa cu ha berada batu wallahi wan gadam kun asi gapoda baram te dawsini bu khalas nama khane khadu arro jirate borachira achi dan dibbi ya hasi kita khalas ومكان خناتو تلا خناو ترسيجه ما شاء الله كما اسنمان تنا قردن كنا رد قولني يا مني جودا ما لكي خنا خيا يا مني في ولا بما نماتي باجي نغ جودا بيجور ما تنا خسبتي وني جودا اورومو تينيو ولين اجرا وني نو ولين فيتاجرا ما لبيتني لا لا ها dibbumaan asii tun keessatti wallahi yoo antana ajaa'iban taate dibbumaan kaatu hundi dibbummaa irraa kaatu. Wallahi shamarran keenya Oromoodhaa kabaja qabanii shamarran tokko tokko jira shamarran hanya hundaa'u maqaa balleessu. Yaa haa Oromoon safuu qabdii bar intala yoo wallahi yoo intala akka keessumaa dura fuudhu haa ta'u shanyii ishii ilaaltee intala jechuudha taasisa kabajuu ta'a maatii ta'e kabajuu taasisa argamtu laaltee akkasitti fira laaltee yoo fuudhan malee biyya keessatti yoo na fudhatte kalaas godachuu mashaakal maa jiru mashaakal maka hanyaa kana kanaaf jecha wallaa jira keenya hedduu takka haa galatoomu akkasumatti warreen akkas jirtanis isa dubbisuu hin dandeenye jechuudha karaa hundaanuu karaa sirriitiin kalaas isin bira dhaabbachuu danda'a argama isaatis isiniif keenya torba sadii jaha saddeet shan takka duwwa torba sadii
jaha saddeet shan takka duwwa. Takkan ati wallahi jara keenya hedduu takka haa galatoomu. Mee asumaan dhugaa tolalleen ajjira karaa isaa isin dabarsina. Wanta takka jechuudha isiniif ibsu jara keenya. An duraanuu qonni achi gaafan dura galakkeessan garuu shakkaa duran galakkisee asirrattis gaafa takkaa jira gaafan an gaafadhu. Gaafii sana dhaabbatee deebisaa haanaa godhuu jechuudha. An eeginni mucaa kana gadaa kana hidhallee wanni ana aarse dubbii kana gabbee yookaan maaliif akka karaa mootummaatiin hin teettinii maaliif jechuudha qaama seeraa qaama mootummaatiin gahee duraanuu hin geenye kana gartee. Sana bira amma dhiifama haasaan kee dammaan qabee haasaan dhiira dahaba kamaala seeraatiin maaliif gahee jettanii sinaafina amma maanni sinirrallee waan beeku isa gaafadhaati tola egaa waan jiru tokko halli gooneetiyyi waliin nagaa buufneetiyyi margatu meeruudha nagoomi jira eegaara amma la jarri walitti fayyanii waliin nagaa ta'anii jeen margi sila karaa jiru sun ni muuxatee ol baachuu yaani ol baheefi miti khayrii jechuudha. Ibliisni ni deemti. Ibliisni ni deema. Rahaata argamaa jiru lamaan keenya hariichuu jechuudha isin jedhe tafuu tola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabiyamtoota fi hordoftoota aanee jaalalaa jirra jirtu bakka jirtanitti gaa nageenya keenya isin haa ga'u jecha. Arraan tana gaa kunoo gadaanis akkuma gaafachaa turtanitti maaliif irra deddeebi'ee yeroo hedduu viidiyoo hedduu keessatti waan gaafii fi deebii waan gaafatanii jirtanii akkami gadaa hiikallee warri jettan arra gaa dhufnee akka jirru mana aanee jaalalaati. Mana aanee jaalalaatis maaltu isin fidee jettan gaa waa'ee dhimma naa fi gadaan walitti bu'iinsaa yookaan wal dhabdee teenya kalamaanii kan tichiisa geesse. Asumaanuu gaa arra dhufnee as jirra maalirra jirtan jechuun keessanis viidiyoo tana dura dabarte irratti illee ilaaltanii jirtan jee yaada. Ammaafillee gaa wanni irra jirru waa'ee naafi gadaa wal dhabne irratti mana heeraatiif erga wal geessine achi as dhufnee jirra. Erga achi as dhufne yoo dubbiin kun karamitti deemaa karamitti nageenyi argamaa waan jiruutu gaa irra caalaa dubbii namni lafarra dubbatee haa ta'u garuu immoo hanga tokko isin garsiisuudhaaf isinis yaaddoon keessa waan afaan qabneef kallattumaan gaa nama hanga muraasaan irraa isinii keenya jeeti. Asumaanuu gaa dhugaadhaa gadaan nis hidhamee nis dhufeemi halli furmaata isii karaa gara maajiidhaa san waliin godhu yaana saniifuu gaa gaafii fi deebii isaan na gaafataniif sanis gaa akka nama tokkotti bakka waan achiin dhugee waan jan san isin gaafanna janii sanillee haa na gaafatanii anis akka nama tokkotti nin jira waan jiru hunda isinumaa waliin finnaa kophaa wanni finnu qabnu jechuu barbaadeeti akkuma gaafa miidhama gaafa rakkoodhaa gaafa nuti wal dararaa jiru nu jala deemtanitti illee hanga ammaatti gaa warroota hordofuu jirtan irra caalan keessan ulfaadhaadhaa hordofuu bira dabrii karaa keessaatiin gamuu hundarraa daawwattanii akkuma gaafachuu jirtan kun beekamaadhaa afaan qabu ammallee nu faana turaa gaafii hanga gaafatanii anis waan naam malee fi waan hin deebisuu danda'u nin deebisaa fi tanaa ol kutte gaa wanni takka guufutu gaa yoo si ol kutte simiiti waan ta'eef san yoo dandeessan na gargaartan yoon dadhabee yoon danda'e ni fudhadhaa. Haruma isin jechuu barbaadeeti waliin laallaa naa waliin turetti nuuma hunda waliin turtii gaarii. Takkanaatti gaafadhu gaafii si gaafadheette hordoftoota illee kana gaafachuu keessan afaan qabu dubbadha. Takkanaatti hordoftoota keenya wallaahi nuti atteenye haasa'u malee jechuudha namni kanurra sammuu qabu haa dubbii nuti haasa'u jiru tana jechuudha fuuldursitti illee akka ishiin jijjiiramtu rakkoo bakka ishiin jirtu beekuu hedduudha isin keessa maaliif namni wayirra sammuu qabaa wayirra yaadaa tanaaf jecha sammuu namaa hitta kan taatu tanaaf hin gaafii tana min gaafadhaa jee isin kaase akkasumatti tola atiin kun asii baate nagaan baate nillee miidhamte Mijaan kun duraanis dhimma jiratti wanni ta'e ani kun nagaan
asii gabbaate dhimma tana harkaas fuudhee akka isaan sitti haa turanis waan isaan suwaa turanis garte ana abbaan miidhagee an miidhamee khalaas irraa yaaqajee gallakkisee kala adii maaltu shakkii akkam aansi gallakkisiisan keessatti shakkiti immoo ganaanatti deebi'anii manni kun deebi'anii shakkiti immoo akkamitti jechuudha isa kana gadaa haala kanaan qabu hin jirti. Kun qabxii illee qabxii bareedduu qaabteetis hooma yaadni keessii fide dubbattee waan bareedaadha. Arraan tana silaa manaalee jaalalaa jirraa jee dubbachuun guyyaan irraan tolu. Maaliif yoo jette silaa irratti illee qaamarra waliin dhaabbachuu jirra ammas marsaa lamaffaa. Maaliif yoo jette ati kun waan hundi sirra geessine simiine dhufe hidhame dhiifama siinjee deeme ani kun ijaarsa soddaati. Soddaa furtuun tirfiidhallee jengaa arri sablollee yoo taane ati kun eegaa gurbaa soddaa taate saayimni qaba kun si'acha miidhame si'acha lajaa tana seeni moqom. Gar tokkoon eeysaan na laallataa eeysaan na laallannee harka bitaa mirgaa kee kana keessatti shanacha kamtuutu callaa irra fuudhaa jettee yoo lachuu walqixa fuudhe eegadu yoo lachuu yoo oguu kana qabdee bitaa yookaan kan mirgaa walqixa sii fuudhe wanni kun dhugaa walqixaa garuu erga ogguurran dhayixee ilaaltee hamturra sablaa hamturra ulfaataas ni beeyta. Rakkina hijaafi hagada rakkoo teetirratti erga wanni kun dhufe ani kun erga nasiibee ilma namaati miidhaan takka takka illee dhufte dabarte hayennu dhufatte dabarte mire naaf saayimni kee kun osoo walitti fayyaa hin qabne osoo ana garaa dhukkubu inninis gurbaan kun booda malna godhaa jee sammuu isaatii yaadaa rafu ati gaa mucaa gadhiisee nagayaa jettee oggoo deemteen suuraa kee marattee jirti waan bareedaadha. Hayyee achuma naa qabitana hayyee marsaa lammaffaa yeroo itti aantu gadaa kanaaf ani haratti walitti dhufuun hin hafu hara maleenis walitti dhufuunis hafan qabu sababa keetii wal dhabnee mire gaafa kallattii takka walitti baane namni kun seecha dararamee garuu ammoo si'acha miidhame guyyaa kallattii takka walitti dhufne nama kana anaa miidhee jee natti as baamu nama kana nama sanii jechaan akkas godhee jaamu maal dubbata wanni immoo bakka seeraatis geesse wanni jittis akka inni miidhamu isa bo'eessise ani guyyaa isa qabanillee wajjin hin dhayne shifta biteechaa turtan ani wanniin waan kana godheef gadaa wanniin qabsiiseef ati dhuftee araaraan woo naafeetti wallollee dhugaaf henne fixanne asiis nagaan si gadhiise ifiifon dhufin gocha kan nyilaattee ofii dhufuu baatte nama lamaa sadii ollaa sanirraa aboo kana dubbii kanaan nagaa namtotte ga'anii akkana akkanaa keessaan jira ifiifuu mushaakilaa irraan bee hin dhaqqabu maafiroon qabu ijoollee san yookaan mucaasan itti dhaqaadha lafa qabaadha anni geemaa biyya araara biyyaa suuta fixanna isaa fi gadaa kana jidduudhaan nurraa fixa jettee waan takka walafa keessee beeyta. Armaan tana antaarratti gaafite wanni waan kana fidee gadaa mana heeraa geesse wanni kun yoon amma booda ammas gadaa kana harkaan itti deeme mucaa kana yookaan hin dhaqa yookaan na dhawa inni maatii qaba maatiidhaan qaba qilee biraa buune dubbiin xiyyaafitee tun laalamuun ni hafti abbaa harka badee laalamachi booda qaama mana seeratti yeroo sanitti abbaan harka badee yookaan hanga isaatu yeroo sanitti as keessatti namni dhajee yookaan tarii almaa jiru jejjeree dhawa beekadhu inni gaafas sababa isaati jechaan ta'e waan kana yaadu jee yookaan tasatti na bira dabruudhaaf yookaan kallattii takkaan kutuuf yaadees anniin dhawa maaliif miidhamuu hojii ilaala malee bakkuma irraa miidhame sanii ilaala malee dubbii san irratti kana wajjin na dabee jee wanni sammuun haarte yaadu. Amma mana heeraa dhaquun kun furmaata guddaa fidde. Naafisa wal dura fe'isee wal dubbisuu. Furmaata guddaa fiddee. Taaratti ati jalqaba gosi gabbaatu san guyyaa meeqa teessee waan san ta'eetti. Guyyaa meeqa teessee nakka. Bara wallabbeen tuni hanqatiin si lakkisi malee wanni ganaa ture fuulduraaf akka dubbiin ganaa deebine san ganaa itti haa jirra. Ati gabbaadhe bari osoo silaa akka malees agwalkumallee haa galatumu isas akkam goote osoo dubbii kana akka tafasin teebi inni guyyaa san dhufee manatti dhufee gadaa san hin qabu haala guddumaatiin nutti fida.
Tin nama tambah mak kasih nanti akati mirame akan aku ini tengah. Namu orang mita bahasanya aku namu entendo. Juga ni dibilang kasih biahu mita digaran tiga rupiah kadang kabeh kuda itu. Pesan silati an kami demi anak fokusan sambunan bonek aman lera. Kasu anu mabar kasih Ya ini kau nak kau itu bide cuma nagap. Itu manu yo jer lete. Namni lena kan rolan. Mana mantap kau ni beda. Mana jaran leto na jaran jete beda oromon. Mana jaran nama jaran ni. Turre jadi isa dia munis. Hal jaran nama bukti. Abang beri dia turre jadi isa dia. Gaduma rita mana firra. Isa jalan gara dah kabu ete. Semua cecah bawa kasih kasan sih jasa kado. Achitti kasih shumon te bishan iddumatan anu jarjare mal je chude mai chun kaya bangab silasa samun sitas gabaw batte andu gwada jarjare dake yero na si aso simin tidi amalle jarjare yero na si gabbe sani namni la madul fatu hisabar ranka bartu abode ma chira kalati imka sani samga agaddi se ni anaka be kom sahiya gaddi se akka be kom sambe ko namni ariga kafade difa malle je hutu tariga aniga nasiya ya ti fi wani ni nagode fi mida isa fi winta tsani nagode ise din tarab bilale ga ise wete bar yaro du bachu bil akuma sajaduti namala abo je mara ulda ka ja kita ka istiqala tani namala ma kalo gote ol fi de mana gatan abo tola achumati arina rafi tani dumati malab jerjerta te bar wana kan guja akuma betin sebe lage ogun gara mana da warus ati mana mana jirtu namni tokko rufella lejan namni tokko si jala nduf nejan rakkoon uumamuuf deemtii mire idduma tana nammaa silaa sammuun si tasgabbaa'uu baatte idduma tana nu silaa sammuun si tasgabbaa'uu baatte gadaan miidiyaa irra taa'ee ani jaalaatii finnee mijootana fuusisuu yaana mijootana naan laalee fi mijootanaan itti fuudhuu deema ati naan ta'ullee waette hayyee mucaan kun marsaa lammaffaa eessa siin deema dogoggora battamii jira. Dhaggeeffadhu achuma naa qabitu bidha maaliif jajjartee jira ixaayee duraa miti mucaan kun boodee isa siin deema hayyee amma miijoo si ilaale ni buuta.